نوينه هيت أني أركان فنا جرنا مو أريد أن يقوتو غافي غافة دونا يا شمرن خينيا قبرا نركزنا عكا شريعة نفني سنفونا amantii jabeessaa jireenya duniyaa booddee isii du'uudha hijaaba uffadhu yaa leeymaanii yeroon barnoota xumure anaatu si fuudha hin kofni leeymaanii anarraa dhugaadha anarraa dhiisi qoosa na diddee nama rabbiin beeyne heerumnaa wajjinin garaa isin dhoosa ammallee baay'eedhaa nuti heddommaannaan diina mormaa caba maali yoo baay'een jirana baay'inni dilii qaba muslimni baay'atuu sin rakkatiyyaa tiru namni faayidaa malee dhalate islaama keessan jiru niin sobee nama qoshanyii biraa faayidaa malee kan dhalate nu keessani jira tanaaf nuufitu jiran ijoollee teessan qala nama du'e bakka buusuuf isin dafaa lakkuu dhala nama du'e bakka buusuuf isin dafaa lakkuu dhala nuti loowwaniis ni qabna jiran saadhaa fi waatii lama qofa dhala waan jaansan hin fudhatin aboo karoora maatii nuti loowwaniis ni qabna jiran saadhaa fi waatii lama qofa dhala waan jaansan hin fudhatin aboo karoora maatii namni ammaan tanaa yoo ittiin dubbannees dirqiinsu dubbisaa maaltu isa galche dhibba yoon balee isaan naa guddisaa ulamaa irraa baradhaa kunuunfadhaa eega ummanni ulamaa hin qabne wallahi shakkii malee deega ulamaa jechuun warra rabbiin kabaje warra urjii lafa namni ulamaa tokko arraba kijallee yoo ta'an citeennarraa hafa ulamaa irraa is baradhaa bira dhaqaa kunuunsaa nama ulamaa tokko wajjin koflinaa jirana boksiidhaa kunuunsaa guyyaan arraa kun kanutaalu mudawwar uffanne imaammata baanne wallahi umrii teenya keessatti ni dhufa jennee yaanne dubbachuuf natti ulfaate jechaas hin dhabe umaa rabbii gaditti ulamaa hin teenya warri arraan nu geessan ulfaadhaa galatoomaa rabbi raayis dhaloota biraayis ni qabdan isin seenaan dabarre gaafa nuti dhalannus isin barsiisaa turtan kanuma isin agarree yeroo guyyaa walakkaa bu'aa ulamaayitiin dirree baanee dhaabbannu ulamaayiteen nyaatu yeroo guyyaa walakkaa bu'aa ulamaayitiin dirree baanee dhaabbannu galatoomaa isaanin jechuu malee kan biraa jechan qabnu ulamaayiteen nyaatu dukkanarraa ifatti nu baasee namni gammadee takbiir taajuu sagalee ol kaasee goota caalu bareedaa qallaa akka qalamaa silaa rabbiin uumee dhiira akka isaan lama ummanni dilli kun wayi qaqqalamaa namuuni beeytan kaa ergamaa aalamaa nabiyyi keenyaan baanaa bar rasuulaa ergamaa aalamaa yooniin dogongorees ikhwaanii dhiifamaa tun dhiifaman qabdu salawaata buusaa yoo didda dhiitamaa yaa gabrummaa jalaa baase gaala saadhaa fi jabbii siitu addunyaa tana guutuu bilisoomsee baryaa ergamaa rabbii siitu addunyaa tana bilisoomsee baryaa ergamaa rabbii yaa biyya makka dhalate biyya safuun daraaraa khasi jaalatu eebbiseetiin khasi jibbummoo abaaraa lafeen saatuun argamin diinni haa ta'u daaraa habajaateenii eegganna nuti yaa ergamaa rabbii si jaalanna habajaateenii eegganna nuti akka qillee hanqaaquu hasi jibbu jiraannaan inni dhukkubsataadha hospitaalaa hadhaqu kiniinaa fi gulukoosuu fayyuuf isaaf hin ga'u namni ergama caalamaa jibbu jiraannaan matarraan gamiilaa opereeshinaa ta'u eega tuttuqaa yaadaa jirana aara namatti kaasa hankute garahaa taa'uukaa yoo taa'es maal abbaasaa maaliif aarte jettanii nan gaafatinaa jiran aan haqaan qabaafiin aare takka yahudaa takka nasaaraa kan namurra ciqilfatu nuti wayi tiraasiidhaare ilmaan buutii qurxummiin taatu guutuma xiqqoo fi guddoos akka dhalaa garaa qabdu summiin garaa guutuma
ilmoon buutii qurxummiin taatu guutuma xiqqoo fi guddoos akka dhalaa garaa qabdu summiin garaa guutuma hanga yoom jarana summii buutiitiin ilmi namaa dhuma ulee dirmamuu qabne mataa keessatuma hin sodaatiin buutii kanarraa ajjeesuudhaaf hin kabaltu kuma ollaas haa ta'u maatii firaas haa ta'u diina waraabeesee abdii kute jarana waanuma harka ciniina ni mancaasa ni balleessa ni diiga nyaanni isaa foonii fi lafee dhugaatiin isaa dhiiga hay masgiidu najaashii arraas diigan arraas nu deebisuu fadhanii gabrummaa waggaa 120 kanaafuu jara yahudaa fi nasaaraa wajjin koflina ilkaan irraa fixanii miila hidhuu dirqama allaattiin foon barte du'a sangaa hawwiti munaafiqan ta'inaa xawal waalleen ta'inaa yeroon tunni darbiti addaan faca'uu dhiisaa wanni nuti uffataniif addaan facaane addaan faca'uu dhiisaa isin akka ilmoolee bofa bakka yaanne kan geenyu yoo tokko taane qofa ilmaan abbaa tokko dirree yeeyyiin guutetti wal facaasuu rakkoodha jarana yootti amantan bar jaalaltinuu qabsoodha islaamni qaama tokko nuun jee bara ergamaan rabbii wayisii mee xumuraa as deebisi qalbii miilli xiyya keetii dhugaansa akkasuma yaadda maa dhagaan na cabsi taree harkaan deemuu barbaadda funyaa wajjin walloltee gurrarran kaatin abdii qeensi quba keetiitu haardii moobaayil faaquuf faayidaa guddaa qabdi waan tokkummaa qabnuuf fuunee nyaanne buddeena abjuun laalaa turre hangaraan keenya beelaa dubbiitu naa galuu didee bar jarana jaarsa ilkeen qabneetu niin fuudha jee mucaa xiqqoo kajeela akka tiitichaa waa hunda liximmee dubbii jalli eelaa jallaa keenya kanaa dhiisamee jarana walleenuu aakhira qajeela isiniis luggurraa aannan barbaadan sheeyxaana duraa rabbiin abaaree eeybaanni qajeela aha mucaan kun maaluma ta'e jarana waan beeku qaasafu walaloodha assalaamu alaykum jenne walaloota na keessatti hin dhaggeeffadhu anaanarraa hafu jettanii warri of shukumtan ceequu an salaamtaa ajrii soddom qabdu hin irraanfadheetis hin beeku akkam jirtan nama koo shanyii firaa arraba gumanaaf dhuftan hedduun isin yaadee jira akkam jirtan yaa warra tooyida yaa warra shirkiin beeynee rabbuma yaammatu yaa warra sabaanis dhiiga ofii facaasee oromummaa haammatu yaa warra wajjin affeelamaa jirru akka ataraa fi shumburaa yaa warra wajjin madaawaa jirru madaa galaan duraa yeroo isin achi gufattan naan asii hin laaladha galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hedduun isin jaaladha galatooma الأمانة بشننا أجد وآخر جود جرتاون عنقل يا أبارة ما دي لك أنا حساوي أكمي جتشق جسين قلبي أنيس أمري ججبدو في سبر بادي أمري ججبدو عربني تكار كين بيني خان ملكين ساني خسجرتو